Ashamaa harkafuun kabajamtoota daawwattoota keenya nageenyi keenya bakka jirtan sinaa dhaqqabu jennaa kun oduu ijoo torbaniiti. Oduu ijoo torbanii akkuma beekamu torban kana keessa taateewwan gurguddoo Oromiyaa fi akkasumas impaayera kana guutuu gaanfa Afrikaa fi akka addunyaattis wantoota ta'ii wanta ta'e walitti qabnee kan isiniif dhiyeessaa turre keessaa funaannee har'a immoo oduu ijoodha jennee kan isin biraan geenyu ta'a. Oduu ijoo torbanii keenya har'a kan isin biraan ga'uuf jirru Anbaayiluu Naccoo fi Waayilli Kiyya Dassuu Duulaati. Gama ogummaa kaameeraa fi oduu kana immoo kan gulaalee simraan ga'uuf jiru Geetu Alamaayoodha haga xumuraatti waliin Baayiluu akkam jirtu daawwattoota dhaggeeffattoota keenyaa jenneerra jalqabuudhaaf Baayiluu jalqabu. Torbee isa xumuraa jirru kanaa fi torbee isa dura darbe keessas wanti ijoo guddaa ta'e tokko nama gaddisiisaadha. Oduunsaa godina Oromiyaa dhihaa lama keessatti waggooti jaha darban guutuu Oromoon buqqaa ajjeefamaa du'aadha ture. Kun guutuu Oromiyaa jechuudha waggooti 5 darbanii. Torbee lamaan kana immoo akka addaatti ammas godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi godina Wallagga Bahaa keessatti Oromoon baay'een fanxaaleyyii Amaaraa kan faannoo ofiin jedhaniin qeef qabeenya isaanii dhiisanii gariin du'anii gariin immoo baqataniiru kan jedhu bal'inaan dhagahamaa ture. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessaa aanaa Abee Dongoroo keessaa yoo xiqqaate abbaa warraa 200tu sababa isaaniitiin buqqa'ee loon jalaa saamame gargaarsa dhabanii otoo iyyanii mul'ateera. Torbee kana keessaa nu gargaaranii ulfi kan mucaa daa'ima hoosiftu bokkaa kana keessa iddee qubatanis dhabanii kan nyaatanis dhabanii silaa kan nama gargaaruu fi orma bakka biraatii dhaqee irra qubsiifamayyuu simachuudhaan kan beekamu lafti Wallaggaa fi uummanni keessattuu godina lamaan kana keessatti torbee lamaan kana buqqa'anii qawweetiin ajjeefamanii torbee kana immoo waan nyaatan dhabanii iyyaa turanii iyyaa jiru. Abee Dongoroo qofa miti aanaa Amuuruutti illee akkasuma. Faannoon qawweedhaan hidhatanii uummata fixanii qeerraa akka buqqisan torbee lamaan kana dhagahamaa ture. Torbee kanas akka itti fufedha. Wallagga Bahaarraa immoo ka giddaa ayyaanaa fi kiiramuufaa keessatti namni hedduun akka buqqa'e gandoonni baay'een akka isaaniin to'atameeru bal'inaan torbee lama kana keessa dubbatamaa ture. Asirratti mootummaan wantis ximbisee dheeruun qabu kan federaalaas kan Oromiyaas naannoo sana socho'a kan jedhamu waraanni bilisummaa Oromoos yoggarraa qolatu hin argamne. Uummanni garuu godinoota kana lamaan keessaa waggaa 5-6 kana guutuu ajjeefamaa buqqa'aa ture himamaa ture. Ammas itti fufeera. Kanaaf warra buqqa'ee warra du'arraa hafee kanaaf qeetti deebisuuf gargaarsi haa taasifamu maaloon waamicha lammummaati. Akkuma xiqqaasti Dassuurra deemuun barbaadu ajjeechaa gara jabinaa humnoonni hidhatanii socho'an keessumaa daangaa darbanii dhiha Oromiyaa kanatti yeroo adda addaatti raawwatu. Kan torbee kana keessa dhagahamaa jiru immoo waan nama sururu dubartoota daa'imman osoo hin filatiin humnoonni gara jabeeyyii maqaa faannoo Amaaraa dhahachuun daangaa ce'anii godinoota amma xiqqaaste kana lamaan akka malee miidhaa geessisuu ajjeechaa suukanneessaa raawwataa jiru. Irra darbee immoo qeef qabeenya irraa buqqaasanii uummanni naannaa sana jiraatu akka rakkatu taasisaniiru. Kun egaa oduu nama gaddisiisu hawaasni Oromoo alas keessas jiran kan qabu waa akka irraa hiixatu gargaarsa akka fedhan torbee kana keessa dhagahameera. Nutis dhaamsa nuti dhaamnu yoo jiraate Oromoon tokko kutaaf gandaan osoo waliin qoodiin gargaarsa hatattamaa uummata qeef qabeenya isaa irraa humnaan buqqaafame kanaaf akka dhaqqabsiisu waamicha keenya jenna Dassu. Inni taanu torban kana keessa wanti ta'e ayyaanni Moolidaa hordoftoota amantaa Islaamaa biratti torban kana keessa kabajameera. Egaa guyyaa qulqullichaa Muhammad guyyaa dhaloota isaa kan 1500ffaasaa egaa hordoftoota amantaa Islaamaa biratti guutuu addunyaatti dhagaa kan inni kabajame. Biyya kana keessatti torban kana keessa gaafa roobiitti kan inni kabajame. Hawaasni musliimaa akkaataa duudhaa amantichaa eeguudhaan bakkoota
adda addaatti guutummaa addunyaatti kabajameera. Biyya kana keessattis kabajameera. Hordoftoota dureewwan amantichaa olaanoon hordoftoota amantaa Islaamaan bagattiin isin ga'e jechuudhaan dhaamsa dabarsaniiru. Mootummaanis kan federaalaas kan naannolees baga ayyaana moolidaan isin ga'e jechuun gara hordoftoota Islaamaaf dabarsaniiru. Kabiraa torbee kana keessa baay'ee kan dhagahame aangoonni gurguddoo mootummaa federaalaa lama aangoorraa ari'amanii haa ta'uu uf kaasan haa ta'uu garuu ka'aniiru. Tokko kominikeeshinii mootummaa federaalaa yookaan immoo arraba afaan mootummaa akka ta'een Dr. Laggasaa Turruutii kominikeeshinii mootummaa federaalaa kaa torbee kana keessa ka'aniiru. Isaan kan ambaasaaddarummaadhaan immoo akka muudaman pirezidantiin biyyattii Taayye Asqasillaasee beeksisaniiru. Bakka kana jedhanii garuu ittiin himne deetti muudaman ambaasaaddarummaa. Kan oduun keessa mootummaatii dhaga'amu garuu bakka lamatu ambaasaaddarummaa bakka tokkotu hin qabu. Jibuutiin ambaasaaddarummaa hin qabdu. Ambaasaaddaree kan achi turan amma dhufanii ministeera dee'eetaa ta'aniiru. Garuu Sudaan Kibbaan imbaasiinis nama barbaada jedhaniiru. Sudaan Kibbaa kan jiru imbaasiin Itoophiyaa ambaasaaddarri guddaa fe'ittaanaansaa waliin gallee kanaaf bakka buusuuf kan jedhu odeeffannoon baheera. Garuu irra guddaan gara Sumaalee gara Jibuutii ta'uun oolu kan jedhu malee ifatti bakka kanatti ramadamtiitti kan jedhamu torbee kana keessa ifan taane garuu ka'uun isaanii beekameera. Ambaasaaddaras ta'anii muudamaniiru. Biyya isaatuun eeramne malee Dr. Laggasaa Tulluuni. Dr. Laggasaa Tulluuni kominikeeshinii mootummaa hoogganuu qofa otoo hin taane boordii EBC'tis Corporation Broadcasting Itoophiyaa isaan hoogganaa ture. Isaan jala immoo hojii gaggeessaan EBC turaniiru. Isaaniin dursaniitu kaafamaniichi. Achitti ka'anii isaanis amma lamaan isaanii achirraa ka'aniiru jechuudha. Ka'uu Dr. Laggasaa kana warri gammadanis warri gaddanis jiru. Garuu bakka isaanii namni bu'eeru ammatti ifan taane. Ifan godhamne mootummaadhaan kan biraan kan gadhiise mataa baankii biyyoolessaati Obbo Maammoo Mihiratuudha. Obbo Maammoo Mihiratuun xalaa isaan barreessan jedhamee sabaa himalee hawaasaa irra deemaa ture. Waggoo amma kanaan duratti hojii jedhee dirqama natti kennamee gahoominaan amantanii natti kennuu keessaniif guddaa galatoomaa jedhanii muummicha ministeeraatiin galateeffatanii. Kanaa booda garuu qormaata biraa keessa galee hojii biraa ofii hojjechuu barbaada waan ta'eef fedhiin gadhiisira kan jedhu xalaan barreeffamee ture faca'ee ture. Booda immoo xalaan waajjira muummicha ministeeraatiin barreeffamee Dr. Abiyyiin irratti mallatteeffame immoo akka isaan gaggeessanidha. Bara 2015 kaasee hanga guyyaa har'aatti adoolessa 28 2017 akka Itoophiyaatti waan gochaa turteef galatoomii ammas kaaseera kan jedhu xalaan muummichi ministeeraa barreessanii mallatteessan kunis dhagahameera. Gaggeessaa isaaniif irrattis muummichi ministeeraas ministeeronni kaanis argamanii keekii muramee bakkoota adda addaas daawwataniiru muummichi ministeeraa fi Obbo Maammoo Mihiratuuf warri kaanii. Kanaaf Obbo Maammoonis ka'uun isaanii akkasitti gaggeeffame torbee kana keessa. Isaan ka'uunis akkasuma warra mootummaa fi imaammata dinagdee mootummaan amma hordofaa jiru kan deeggaran Obbo Maammootiin goota kutataa dinagdee biyya kanaa liberaalaayizii godheera akka IMF fi World Bankiin qajeelfama kennanitti nama gaggeessaa ture raawwatedha jedhaniitu galateeffatu. Namoonni kaan immoo namichi kun biyya keenyas fudhateetu badee dinagdeen biyya keenyaa du'eera jireenyi qaala'eera baankii fi gabaa biyya kana qajeelfama ajaja inni keessa hojjetaa ture jaarmiyaa maallaqa addunyaa kaayetiin gurgurataniiru isatu raawwachiisee koree mootummaa Itoophiyaa bakka bu'anii biyyoota Itoophiyaaf maallaqa liqeessanii fi liqii irraa qaban akkasuma jaarmiyaa maallaqa addunyaa fi baankii addunyaadhaaf warra mootummaa bakka bu'anii maratan keessaa tokko isaanidha. Kanaaf jeequmsa dinagdee fi imaammata gooroo dinagdee mootummaan barana hojiirra oolche kana hojiirratti hiikuu irratti kan abbummaadhaan fudhatanii hojjetan isaanidha. Imaammata adda addaa baasaniiru. Baankiin biyya alaa akka biyya kanatti hirmaatu ta'eera. Sharafnis maallaqa alaas akka inni gabaan murteessu namni otoo hin taane yookaan baankiin otoo murteessine dimaandii sappilaayii irratti hundaa'ee gabaan akka murteessu taasisaniiru. Kun immoo jireenya nutti qaalomseera. Doolaariinis humni isaa akka garmalee ol ka'uu godhee birrii gadi buuseera warri jedhanii komatanis jiru.
Egaa oduu ijoo kan biraan torban kana keessa kan dhagahame bulchiinsi magaalaa Finfinnee ayyaana bara haaraa kan Itoophiyaan kabaju sababeeffachuudhaan jiraattota magaalaa Finfinneef yaaddoo akka hin taane homayyuu waan isin yaaddeessu hin jiru. Dhiyeessiiwwan tajaajila bu'uuraalee hawaasummaaf ta'an sababa ayyaana kanaan gatii qaala'uu irraa kaasee hanga dhiyeessii nyaataa dhugaatii adda addaa irratti homti tokko daballiin akka hin jiraanne durseetti qophaa'eera jechuudhaan egaa biiroon daldalaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee baaseera. Hooggantuun biiroo daldalaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adde Abiibaa Siraaj tilmaama yookaan gatii dhiyeessii bu'uuraalee hawaasummaa keessumaa kan dhugaatiif nyaataa wal qabatee shaqatoota adda addaa irratti gatii daballiin tokko akka hin jiraanne hojiin dursamee hojjetamee jira. Ammoo namni sababa ayyaana sababeeffachuudhaan daldaltoonni gatii hin malle yookaan gatii tilmaama mootummaan kaayetiin ol namoonni gaggeessan yookaan raawwatan adabbii cimaan akka isaan eeggatu akkasumas immoo dhiyeessiin kanneen akka nyaataa midhaan zayita akkasumas xaafii qullubbii kaasee hanga sadarkaa adda addaatti gatii madaalawaan kan hawaasa magaalichaa madaaluu danda'uun bakkoota adda addaatti qopheessee akka jiru dhaga biiroon daldala bulchiinsa magaalaa Finfinnee. Kanaaf ta'u uummata tokkoyyuu qaala'insi jireenyaa daran dabala jettanii yaadina gatiin sababa ayyaanni dhufaa jiruuf gatii mootummaan kaayeen ol wanti dabalamuu hin jiru. Inumaayyuu dhiyeessii kana bakkoota adda addaatti tokkoffaa waldaa hojii gamtaan warreen gurmaa'anii magaalaa Finfinnee kana keessatti socho'aniin achitti gatii madaalawaatiin mootummaan dhiyeessaa akka jiru qullubbii akkasumas zayita nyaata dhadhaa damma warreen waldaan gurmaa'aniin gatii madaalawaatiin dhiyeessaa akka jiru dhagaa bulchiinsi magaalaa Finfinnee kan inni ibse. Sangoota qalmaaf baay'inaan magaalittii keessa galchaa akka jiru gatii madaalawaatiin jechuudha. Horii re'eewwan hoolaa akkasumas kan durii irraa adda kan ta'e baay'inaan galchee gatii madaalawaatiin akka gurguramuuf durseen hojii hojjedhe jechuun biiroon daldalaa magaalaa Finfinnee torban kana keessa baaseera. Daldaltoota magaalaa Finfinnee keessatti hojii akkasii irratti bobba'aniif immoo namni gatii mootummaan kaa'e yookaan tilmaama biiroon daldalaa kaa'een ol namni gurguree argame tarkaanfii jabaan akka eeggatuuf jirus asumaan yaadachiisa. Galatoomii kan biraan baay'ee waa'ee godaansotaati kan torbee kana keessa dhagahamee jaarmiyaan godaantota addunyaa IOM jedhamuun beekamu ibsa torbee kana keessa baaseera Itoophiyaa ilaalchise. Miidhaan isaa dabalaa deemullee namoonni biyya kana keessaa baqatan yeroo irraa yerootti waggaarraa waggaatti dabalaadhuma jira jedhee beeksise. Qorannoo gaggeesseen bara 2024 akka warra Awurooppaatti baatii amajjii 2024 hanga waxabajjii ji'a jaha guutuu jechuudha. Waxabajjii 2024tti lakkoofsi namoota biyya kana keessaa gama bahaatiin godaananii baqatanii gara biyya biraatti deemanii dhibbeentaa 34 dabaleera jedhe. Gama bahaatiin kan baqatan bahaatiin hoggaa jedhamu Somaaliyaa, Somaalilaandii fa'aa, Puutlaandii fa'aa fi Jibuutii irraan jechuudha. Warri seeraan ala baqatan waggaa tokko keessatti dhibbeentaa 34 dabalee jedhe. Kanas hoggaa ibsu bara 2024 amajjii tokko hanga waxabajjii 30 2024 jidduutti lakkoofsi namoota biyya kana keessaa gama amma eere kanaan kan biyyaa bahan 78 fi 300 ture 2024 keessa. 2025 keessas yeroo jedhame kana jidduu jechuun amajjii tokko 2025 haga waxabajjii 30 2025 ji'a jaha guutuu keessatti immoo harka 34 dabale jechuun 200 fi 38 biyya kana karaa Sumaalee fi karaa Jibuutiidhaan baqate. Kanaaf lakkoofsi baqataniis dabalaa jira jedhee akkasuma immoo balaan irra ga'us akkuma lakkoofsi nama baqatuu dabaleen miidhaanis dabalaama jira. Keessattuu immoo gammoojjii Sumaalee fi gammoojjii Jibuutii keessatti karaa wallaaluudhaan bishaan baatanii deeman karaa irraa dhumee manni jiru aduudhaan keessatti kan du'anii hafan baay'eedha. Gariin immoo dooniillee erga yaabbatanii booda warra faddaalotaatiin warra nama gurguraniitiin bishaanuma keessatti gadi hidhamsiifamu
liqimsiifamuu maallaqas fidii jedhamanii ni reebamuu ni ajjeefamuu ni gudeedamuu Yemanii erga ga'anis akkasuma hiraarsaat irra ga'a jedhe. Kanaaf bara 2014 irraa gara 2015 wal cinaa qabee waggaa ilaalu lakkoofsi godaantota parsantii 34 dabaleera. Miidhaan isaan irra ga'us akkasuma dabaleera kan jedhee beeksise torbee kana keessa. Tole desu kan biraani roobni ganna kana kutaalee biyyattii adda addaa irratti miidhaa geessisaa jira. Akkuma torban darbe keessa isin beeksisne daawwattoota keenya naannoo Oromiyaa bakkoota adda addaatti roobni lubbuu namaa dabalatee qabeenya irratti miidhaa geessisaa jira. Torban kana keessa immoo naannoo Amaaraa godina Waag Himiraa keessatti roobni yandoon roobee roobni kun roobee lafa hektaara 849 irraa midhaan mancaasuu torban kana keessa dhaga'ameera. Kana malee immoo lubbuu namaallee galaafateera. Egaa adoolessa gara dhumaa keessa aga jalqabaa gayyaatti torbee lamaaf rooba roobeeni naannoo Waag Himiraa kana keessatti qabeenya ooyiruu qonnaan bultootaa irratti mancaatii geessiseera roobni kuni. Lubbuu namaallee akka galaafatedha. Keessumaa sababa roobni yandoon roobee godina Waag Himiraa kana keessatti lubbuun nama tokkollee akka bahee yookaan namni tokko akka du'ellee torban kana keessadha kan dhagahame. Kanaafuu ammas tarii roobni jaarmiyaan raagaa qilleensa Itoophiyaa roobni ganna kanaa kan duriitiin ala ammallee tarii roobuu ammaluu fi qonnaan bultoonni ooyiruu isaanii yookaan akkasumas ofima isaaniillee of eeggannoo barbaachisaa ta'u akka godhatan yookaan akka taasisan irra deddeebiin hima. Egaa Oromiyaa keessattis mancaatii guddaa geessiseera. Shawaa kibba dhiyaa keessatti egaa torban lamaan darbe keessa dasu yoo yaadatte taate miidhaa geessiseera. Namootas ajjeese naannoo Awaashitti lagdi Awaash guute namni achiillee buqqa'ee gargaarsa namoomaa barbaadaa akka jiranidha. Qeef qabeenya irraa buqqiseeraas godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee keessas roobni roobee lubbuu daa'immanii akka galaafate egaa isinii gabaasuun keenya kan yaadatamudha. Roobni baranaa kun kan durii caalaa daran dabalaa akka jirudha egaa odeeffannoon nuti torban kana keessa arganne. Tole baay'ee galatoomii kan biraan waa'ee CDC'ti. CDC jechuun giddugala to'annoo dhukkuba Afrikaati kan jaarmiyaa dhaabba gamtaa Afrikaa jalaan hoogganamudha. Inni dhimma qorannoo irratti inni dhimma fayyaa irratti eegumsa fayyaa Afrikaa irratti qorannoon inni gaggeessu gorsaa fi falas kan inni kaa'u. CDC'n akka jedhetti maariyyeen jaldeessaati miti mpoxiin maariyyeen jaldeessaa ammallee babal'ataa jira Afrikaa keessatti biyyoota inni keessatti babal'ataa jiru akka haaraatti galmaa'aa jiru jira. Kanaaf duulli ittisaa yookaan to'annaa hafuun qabu itti fufee deemuu qaba malee jedhee akka gorsaatti baaseera gamtaa Afrikaadhaaf gorsa kenneera. CDC keessa warri jiran hayyoota fayyaatii qorannoo gaggeessanii biyyoota Afrikaa keessatti dhukkubni adda addaa bifa weeraraan ka'u jala bu'anii hordofanii falasaa akeekuu gorsa kennuu yaada kennu. Kanaaf Itoophiyaa dabalatee gara biyyoota 5 fakkeenyaaf Toogoo fa'aa keessatti Maalaawii fa'aa keessatti Gaambiyaa fa'aa keessatti Senegaal fa'aa keessatti dhukkubni maariyyee jaldeessaa jedhamu kun ammallee hin banne deebi'eeyyuu mul'ataa jira. Kanaaf kan yeroo muddamaa labsii yeroo muddamaa biyyoota Afrikaa keessatti bahee ture yeroonsaa haa xumuramuu jalaa haa ga'u malee dhukkubichi hin banne waan ta'eef ammas otoo ka'uu baatee duulli talaallii kennuus ofirraa ittisuus otoo itti fufee jedheera. Isaan kana qofa miti Keeniyaa dabalatee Gaanaa dabalatee Laabeeriyaa dabalatee Zaambiyaa Taanzaaniyaa fa'aa dabalatee dhibeen sun ammallee akka sadachootti deebi'ee ka'aa jira jedhee akeekkachiiseera. Kanaaf Itoophiyaa keessas mootummaan federaalaa yoggaa duraa beeksisee giddugala keessa qubatanillee qopheessee akka jiru namoonni illee akka ofirraa ittisanii fi mallattoo isaa yoo argan akka mana yaalaa deeman kakaasaa turedha karaa ministeera fayyaatiin. Booda kana ani hin dhageenye garuu CDC'n Itoophiyaa keessa jireera. Egaa akkuma dhukkuboonni daddarbaa baay'inaan Afrikaa keessatti yeroo isaan nama huban argina. Ammas kan dhaga'ame kanuma kana fakkaatuuni Koongoo keessatti weerarri Iboolaa waggaa 3 booda deebi'ee torban kana keessatti argame.
lubbuu nama 15 galaafatudha mootummaan biyyattii kan hime. Dimokiraatik Rippaabilika Koongoo keessatti egaa weerarri vaayirasii waggaa 3 dura kan badee ture jedhame ka'uudhaan lubbuu nama 15 galaafateera. Namoota 28 irratti qorannoo taasisanidha ministeerri fayyaa biyyattii kan inni kaase. Dhaabbanni fayyaa addunyaa egaa Koongootti Iboolaan kana dura badeera yookaan immoo dhaabbateera jechuudhaan ibsa baasetti ture. Irra deebiin egaa waggaa 3 booda immoo dhukkubni kun babal'atee lubbuu namaas galaafateera. Kanaaf of eeggannoo akka gootan jechuun dhaabbanni fayyaa addunyaa torban kana keessa beekseera. Amma Dimokiraatik Rippaabilik Koongoon egaa akkuma beektu dassuu waraana keessa biyya waraanaati. Hawaasni uummanni lammiileen biyyattii daran saaxilamoodha dhukkuba kanaaf jechuudha. Maaliif jennaanii qoricha akka barbaaddetti yookaan dhiyeessiin qoricha akka barbaadametti bakka dhibeen sun mudatetti gahuun rakkisaadha. Kanaaf mootummaan biyyattii illee dhaabbileen yookaan ogeeyyiin fayyaa addunyaarra jiran hatattamaan deebii akka nuu kennitan yookaan immoo akka nuu gargaartan jechuudhaan torban kana keessa baasaniiru. Kabiraan miyaadaan immoo baalu ollaa keenya nu geessa gama Suudaanii. Sudaan wal waraanaa jirti. Sudaan bahaa kana ani hoogganaa biyyaati kan jedhu Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniitu fi waraana inni ajajuu kan mootummaatu qabateera. Poorti Sudaan dabalatee. Sudaan gama dhihaatiin immoo ajajaa humna addaa Jeneraal Mohamed Dagalootu qabateera. Amma bakka Dagaloon naannoo bulchan keessa Daarfuur keessatti torbee darbe keessattuu torbee har'aa dilbata bokkaan guddaa waan roobaa tureef guyyootaaf ganda tokko guutuu namoota jiran 1,000 kan caalan lafti irratti jigee siigigaatee dhoqqeedhaan jechuudha. Dhoqqeedhaan bokkaan garmalee waan roobeef tulluu gaarri irraa mucucaatee achuma jirutti isaan jim godhe torbee kan jedhu dilbata torbee har'aati kan dhagahame. Kan kana baase immoo dhaaba siyaasaa naannoo sana kan socho'u kan sochii bilisummaa Sudaan jedhamuun beekamudha. Isattuu ibsa kenne ganda tokko keessa kan jiranii namoonni 1,000 hunduu dhumaniiru. Kanaaf warri hafan immoo buqqaanii gargaarsa barbaadu jedhee akkuma dura jette biyya keenya keessatti miidhaa guddaa amma naannoo Amaaraa fa'aa kanatti lolaan garmalee miidhaa akkuma jette Oromiyaa kana. Gara Walloo keessaati. Kun godina Shawaa dhiyaas Wallaga keessaas nama ajjeesee ture. Baddalleettis miidhaa geessiseera bakka baay'eetti. Walaayittaa fa'aa. Kanaaf lolaan baranaa bokka hamaa ture. Jaarmiyaan raaga qilleensaa Itoophiyaa akeekkachiisa kenneera. Inumaayyuu hanga fulbaana keessatti bokkaa roobu kettuu dhihaa kibba dhihaa kaaba dhihaa giddu galaarra warri ganna kana bokkaa argatan bokkaa giddugalaa hanga guddaa roobuu danda'a jedhee akeekkachiiseera waan ta'eef fulbaana keessa illee of eegaa jechuudha barbaadneetu Sudaan keessattis balaan kun nama 1,000 akka galaafate dha. Dhimma balaa wal fakkaatuun torban kana keessa oduu ijoo ta'ee gurra addunyaa kan gahaa ture kirkirri lafaa Afgaanistaanitti mudatee yoo xiqqaate lammiilee biyyattii 1,200 ol galaafachuu miidiyaaleen idil addunyaa gabaasaa jiru. Gabaasaa turaniiru torban kana keessa daawwattoota keenyaa nuti sigaa wabeeffannee gabaafneerra. Kirkirri lafaa safartuun isaa magnituudii 6.0 kan ta'e lafa kiiloomeetira 10 irra lafa jala kiiloomeetira asii gadi kiiloomeetira 10 irraa asii ol dhuka'uun kan kirkiruun balaa qaqqabsiiseera qabeenya mancaaseera. Inuma ammoo bakki balaan sun dhaqqabe naannoo gaarreen itti haguugamedha. Magaalaa tokko ganda tokko gaaratu jira naannoo sana gidduuma magaalatu jira. Lubbuu baraartonni illee deemanii waan sana namoota lubbuun bahe yookaan immoo namoota balaa kirkira lafaa sanaan miidhaman akka dafanii barbaaduu irratti rakkoo guddaa akka ta'edha. Maaliif bakki itti deeman gaara gatii ta'eef daandii fi akkasumas hulaan hin jiru waan ta'eef namoonni baay'een achitti balaa kirkira sanaan dhumuu dhugaa miidiyaaleen akka Aljazeeraa, CNN, CGTN gabaasaniiru. Kirkirri lafaa kun deddeebi'ee Afgaanistaanii fi Eeshiyaa kana keessatti yeroo baay'ee mul'ata dassuu kan baranaa kun ammas kan miilanaa kun kan Afgaanistaan kun taatee waggaa 13 booda kirkira lafaa guddaa jedhame safartuun isaallee guddaa jedhame kan ta'edha jechuun mootummaan biyyattii beekseera. Egaa ammallee namoonni kirkira lafaa sanaatiin lubbuun bahan barbaadamaa akka jiran
kadhachaatiin dabaluu akka danda'udha qondaalonni biyyattii kan isaan himani. Kun egaa oduu ijoo torban jennee kan daawwattoota keenya biraan geenyedha dasu. Tokkommoo kan irra utaalle baay'ee kan biyya keessaa waa'ee hidhaa laga Abbayyaati. Oduu guddaa ture torbee kana keessaa mootummaan qaammee gaafa afuriin eebbisiisa xumuree jedhee nama sitti affeeruusaa beeksiseera. Kanaaf torbee dhufu kana keessa qaammee afur eebbifama jechuudha. Kanaa sababeeffachuudhaan muummichi ministeeraa fi namoonni gaggariin achi deemanii suuraa kakka'anii haasaa goggodhanii gorsaadha. Gorsaa dhimmoota hawaasummaa muummicha ministeeraa. Daaqoon Daaniel miti? Gorsaa dhimmoota hawaasummaa waajjira muummee ministeeraati. Ministeeraati. Isaan faana gaaffii godhaniiru yaada adda addaa kaasanii haasaanii ture torbee kana keessa. Kanaaf hidhaan mormor torbee kana keessa eebbifama isa dhufu kana keessa isa laalchisee immoo torbee kana keessa Ijiptii fi Sudaan ammas wal gahanii karaa ministeerota isaanii akka akeekachiisaa kan fakkaatu mariitti deebi'ee eebbisiisuun si maluu yookaan balaa nurratti baatee deema waan ta'eef ammas kootti waliin mari'anna malee hin ta'u jedhu ibsa bal'oo torbee kana keessa baasanii turanii baay'ee. Egaa odeeffannoon dhimma kanaan wal qabate Sudaanii kana duraa mootummaa Itoophiyaa waliin dhoksaatti walii galtee mallatteessiteetti numaayyuu mallatteessiteetti jedhameetu odeeffamaa ture. Haa ta'u malee torban kana keessa immoo karaa ministeerota dhimmoota alaa biyyoota lamaaniini oduun kun ba'eera. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa ijaaree xumureera. Kanaafuu eebbaafuu isaan affeereera mitire. Affeeramaniiru abbaa dhufuuf abbaa baramne ilaalamuuf deema nama baay'ee affeerameera jedhanii sanas ta'e kana gaafa eebba sanaa yoo ibsame malee ujummoo meeqattuudha tarbaayinii meeqadha humna meeqadha jedhamu sana ammatti ifan goone mootummaan gaafa eebba sanaa ifa godhu ta'a jenneeti eegna. Namoonni kana gammachuudhaan simatanis warri leellisanis warri immoo balaaleffatanis jiru. Kanaasumaan xumurree tusa xumuraa oduu tokkoon harka jira waa'ee ala. Baay'ee inni xumuraan bira jiru waa'ee Puutiniiti. Puutiin fi hoogganaan yookaan ginni isaanii kan Chaayinaa kan Kooriyaa kaabaa dabalatee biyyoonni gariin torbee kana keessa Chaayinaatti wal arganiiru. Kan isaan dhaqamanii fi agarsiisa humna waraanaa Chaayinaan qabdu ifatti gabaarratti mul'isuudhaaf koottaa irratti argamaa itti warra affeeramanidha. Baay'een isaanii dhaqaniiru. Achirratti waan lamatu wal falmisiisaa dubbii yookaan ijoo dubbii ta'ee argame tokko. Chaayinaa pirezidantiin Chaayinaa, pirezidantiin Kooriyaa kaabaa fi pirezidantiin Raashiyaa bakka argamanitti agarsiisa meeshaa gurguddaatu mul'ate. Teknoolojii haaraa kan kanaan dura agarsiifte hin beekne Chaayinaan ammallee kan hin agarsiifne baay'ee akka jirtudha kan himamu. Garuu isa kana haaraa guddaa baay'ee agarsiiftetti hamma nan ga'anis eenyu gadii fi Ameerikaadhaan sitti meedhaa kan jedhu wal fakkaatu agarsiiftetti. Egaa isaan sadan kuni wayita taa'anii booda wanti sun gaggeeffame booda haasaa godhanii mari'atanii booda kan dhagahame tokko Puutiin lolli Raashiyaa fi Yuukireen jidduu akkaafu yoo barbaaddan pirezidantiin Yuukireen Zeleniskiin kootu Mooskoo sin affeeraa ana faana aniifati qofa gadi teenye haa mari'annu otoo qaamni biraan argamiini nageenya keef hin sodaatini si qofa miti warra kaaniyyuu Kooriyaa kaabaa dabalate Mooskoon wabii fudhatti. Wal waraanneera jettee hin sodaatini kootu aniifati qofa teenye mari'annee fala kennina malee hin ta'u ka jedhanii haasaa isaan godhan tokko marii guddaa ture. Lammaffaa dhimma Kooriyaa kaabaati. Pirezidantiin Kooriyaa kaabaa Chaayinaa deemanii bakki isaan taa'an kan harki isaanii akkasitti hirkate kan isaan akkasitti irra harkifatan kan isaan itti irratti dhugan bakki isaan ciisan ansoolaan isaa hunduu bakki miilli isaanii irra hojjetes bakki wanni ufilaalleen isaan ittiin ufilaalanis kan isaan ittiin bishaan dhugan qaruura isaas hunduu dhiqamaa ture. Uffata isaan irra ciisaniiru jedhame fudhatameetu Pyongyang deeme. Seesumni isaan irra taa'anii fi irratti hirkatanii fi harka isaanii ittiin wanni godhatan kun immoo dhiqaa turan keemikaalaan. Maaliif jennaan DNA isaanii bakka kanaa fuudhame bobbaa isaanii faa keessaa ija isaanii bakka fi harki isaanii bakka tuttuqe dhiigni isaanii illee hojii irra ta'e dafqi isaanii bakka inni gaggee hundumarraa fuudhanii warri diina keenya isaan jedhan haala nageenya isaa
baranii yookaan balaarraan geessisuu danda'u. Kanaaf DNA isaa akka hin argamneef jechuudhaanidha. Keemikaalaan bakka teessumaa, bakka walgahii, bakka hoteelaa, bakka nyaataa, bakka dhugaatii kan qabatanii uffatanii fi kan nyaatanii dhugan hundumaa isaa kan irra ciisanii haguuggatan kan qabatan hundisaa qulqullaa'aa ture. Isa kan fudhatanii galaniitu kanatu jiruudha ture. Akka nageenyaatti olaalte waan kaanis godhanidha. Amma Puutiin gaafa Alaaskaa deeman isaanis yeroo baay'ee an biyya kanaan beeku namichi boorsaa baatee Dr. Abiyyi booda deddeemu jira. Isaanii maal akka ta'e hin baramne. Kan Puutiin garuu yeroo baay'ee namoonni boorsaa gurraacha qabatanii Puutiin faana deddeeman jiru. Gaafa Alaaskaa fa'aa deeman jaroonni suni nageenya Puutinii fi biyya isaaniif jecha siniif safuudha marga jenneera daawwattoota keenya fincaanii fi bobbaa Puutiin boorsaatti baatanii akka biyya biraatti nafne yoo argame dhukkubni isaan qaban maalidha, qoricha kamii fayyadamuu kan jedhu bira ga'ama waan ta'eef kun immoo dantaa biyyaatu qaba waan ta'eef fincaan isaan fincaanii fi bobbaa isaan taa'an boorsaa sana keessatti dhaqamee biyya galaa jedhamee sabaa himaalee gurguddoodhaan gabaafamaa ture. Kanaaf kan uunis waan haaraa miti jechuudha. Qulqulleessuun bakka inni taa'e hunduma isaa keemikaalaan kun waan haaraa miti. Kana jechuu barbaanne biyyoota akka Ameerikaa fa'aa immoo hoggaa isaan deeman jira boorsaa baatanii isaan immoo akka jedhamutti kan boorsaa sana keessa jiru furtuu nuukileeraatii jedhu. Kooriyaa kaabaan akkasii miti gar tokko asitti kan rarraafatan jiru ta'uu danda'a. Kun egaa tikuma addunyaan wal basaastu waan gootuuf oduun xumuraa kanuma baay'ee nu miidha. Kana biras kanuma daawwattoota keenyatti nagaanuudha. Egaa daawwattoota hordoftoota dhaggeeffattoota keenya kan gammaatti kan hordofaa turtan ONN irraa kan sinii darbaa ture taateewwan gurguddoo karaa ONN karaa sabaa himaalee kan biroo kan biyya keessaa biyya alaa kan ollaa kanaa kan impaayera Itoophiyaa dabalatee waan ijoo har'aaf ta'u jennee gurraa fi ijaaf sinii ta'a jennee kan qindeeffannee gabaabsinee kanuma fakkaata ture. Waan hordoftaniif, waan faana turtaniif, waan jaalattaniif filattaniif galatoomaa jenneerra. Kan kana jenne qopheessinee kan dhiyeesse waa'ila kiyya baay'iluu Naccoo fi Andassuu Duulaatii ogeessi kaameraaf sagantaa kana kan gulaal immoo Geetuu Alamaayyoo waliin taanetu. Torbee gaarii akkasii ta'uu wineerra nagaatti.